Hundi tokko miti namni waliif lama wallahi dhugaan jaatu dhugaan nama gaarii namaa ta'u hujiteeti hima raaziyaan baanan sun dhugaa rabbii suma bagaan si harkadde yaa bada Faatima bagaan si harkadde yaa bada Faatima akkana jee qalbii na wajjeessi jaalala naaf qabdu akkatti naaf ibsi atis naaf raaziyaa abbaa manaa gaarii Aliyyi fi Usmaan faa kan akka Umarii Rabbis naaf kenneef haa galfamtu shukriin Rabbis naaf kenneef haa galfamtu shukriin. Haasa'unnummaan keetuu qalbii nama hataa yoon fuula silaalees ana gammachiista osoo nan hin beekin miira kiyyatu hitaa yoo sitti mufaddees dhiifamaan jarjarta waan ani fadhuus fuularraa na beekta himinan eeggattu nyaararraa qaraataa ofiis hin goggootu dhugaan na jaalatta ilmaan kiyya cufa duradiin barsiista yeroo subiin geessee sirrii baana kaafta baga sinaaf qoode rabbiin kiyya gooytaan baga sinaaf qoode rabbiin kiyya gooytaan. Tadagarii namaa kan rabbi naaf kaadime gubbaaf keessa isaa hunda tolchee uume sumaafi malee gaariin namaa dhume alhamdulillahi bagaan si heerume alhamdulillahi bagaan si heerume. Qopheessaa walaloo barbaannaan an muwaazaliyiitii waan na dhaggeeffatanii nafaana turtaniif galatooma ulfaadhaan isin jaa warri chaanaalii reediyoo dhaamsaatiif haaraa taatan marti keessanuu chaanaalii reediyoo dhaamsaa subscribe share like comment akkasumas jajjabinaa fi cimina sheerii godhuudhaan akka bira dhaabbattan waamicha koon isin dhiyeessaa waan nafaana turtaniif hedduu takka galatoomaadhaa isin jaaladhaa wanni irraan isin jaaladhaa jaalalli keessan kun taalaan na keessa jira ulfaadhaa wayyooma nagaatti.